Radio Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoo viidiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan dhaggeeffattoonni keenya jaallatamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan guyyaan har'aa kibxata fulbaana 7 barri 2021 keessummeessituun keessanarraa an jaallannee gammadaati. Sagantaan nyaata addunyaa hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf maallaqa isa barbaachisuuf iyyataa jira. Gabaasa oduu keessaa qabna. Feestivaalii aadaa Shinooyeef Goobee jedhamu ka guyyooti 10 turu giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti eegalamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Uummata godina Arsii Lixaa keessatti sababa hanqina roobaatiin rakkoo beelaa keessa jiru gargaaruuf sagantaan gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kana waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti gaggeeffamee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Biyyoota wal waraansi walitti bu'iinsi yookaan waldhabiinsi keessa jiru laalchisee miidiyaaf gaazexeessonni akkaataatti gabaasuu qaban irratti marii torbee jalqabne har'a xumurra. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasaarraa Faasiil Gabayyoo oduudhaaf immoo gara tuujubeettiin sin deebisa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi babal'achuun bulchiinsa naannoo Affaariif Amaaraa keessatti uummata 300,000 manaaf qe'eerraa godaansisee uummata miliyoona 1.7 beelaaf saaxilu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Kanaafis maallaqa dabalataaf iyyateera. Gabaasa Margareet Bashir ergite jaallannee dhiyeessa. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n hojii silaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuu fi maallaqa ramadatee ture waliin adda addummaa doolaara miliyoona 400 miliyoona 26 uumuusaa ibsee jira. Kanaaf jecha waggaa kana keessa uummata miliyoona 12 gargaaruuf maallaqni barbaachisu akka kennamuufiif iyyatee jira. Jaarmiyaan kun kutaalee Tigraay waliin waldaangeessan keessatti hawaasaalee jiraniif baadii kana keessa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa raabsuu jalqabee jira. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf bulchiisa naannolee waliin qindaa'uun karoora sagantaa nyaata addunyaa Affaar keessatti uummata 500,000 fi 30,000 akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata 200,000 fi 50,000 dhaqqabuuf ture. Kanas gargaarsa barbaachisuu fi maallaqni argamnaan dabalaa deemna jedheera. Gama kaaniin Tigraay keessatti wabiin nyaataa hammaataa jira kan jedhu sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa nyaataa hatattamaa achitti barbaachisu uummata Tigraay miliyoona 5.2 dhaqqabsiisuuf michoonni keenya carraaqaa jiru jedheera. Hanga torban 2 keessatti yeroo duraaf kaleessa konkolaataan gargaarsa fe'an gama seenanitti kuusaalee nyaataa sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni isaanii achii qaban guutummaatti dhumutti dhiyaatee ture. Konkolaataan fe'umsaa sagantaa nyaata addunyaan gaggeeffamanii fi 100 caalan nyaataaf kanneen biroo lubbuu namaa oolchuuf gargaaran meetirik toonii 3,500 fe'anii turan. Mootummaan federaalaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Affaar akka konkolaattonni keenya nagaan Tigraay dhaqqabaniif walta'iinsa agarsiisanii ni simannaa ka jedhu sagantaa nyaata addunyaa haala akkasii caalaatti ittiin fufu taanaan uummata miliyoona hedduu beelarraa baraarsuuf hin dandeenyu jedhee jira. Deltaa ka jedhamu akaakuun vaayirasii COVID-19 Itoophiyaatti argamu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Torban darbe keessa qofaa qorannaalee geggeessamaniin namoonni 8,000 ta'an vaayirasichaan qabamuu isaanii dubbate ministirichi. Akaakuun vaayirasichaa haaraan Itoophiyaatti argamuusaa ka beeksisan ministirii fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisaniiru jechuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa ka gabaase yoo ta'u sabaa himaaleen adda addaa akka gabaasanitti torbanneen darban keessa namoonni Itoophiyaa keessatti weerara COVID-19 qabaman du'aniif jabaa dhukkubsatan baay'ee dabaluusaa ministirittiin beeksisanii jiran jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Ministiriin dhimma biyya keessaa Sudaan kaleessa akka ibsetti meeshaaleen waraanaa saanduqa 70 ol eema gurgurtaa meeshaa waraanaa qabu jechuun aangawoonni ibsuu isaanii beeksisee jira. Aangawoonni Sudaan akka jedhanitti meeshaaleen sun biyya ollaa Itoophiyaarraa xayyaaraan
kaseenan gocha yakkaaf oola jechuun shakkuudhaan to'annaa jala oolchuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan Suunaan gabaaseera. Saanduqi sun Marayaa halkan agarsiisuuf keessatti kan qabu xayyaara Itoophiyaa ka daldalaan gamas kaseeni sanbata galgala ta'uu Suunaan gabaasee jira. Wixata kaleessaa ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti meeshaan sun qawwee 290 kan eeyyama daldalaa Waa'el Shaams Eldin qaba jedhee jira. Daandiin balalii Itoophiyaa qawween sun hojii adamootiif oolaa jedheera. Hariiroon Sudaaniif Itoophiyaa gidduu sababa walitti bu'iinsa jiruun muddama keessa jira. Addaddummaan siyaasaa pirezidantii Somaaliyaaf muummicha ministeeraa gidduu jiru rakkoo aangoo hoogganoota lamaanii uumuudhaan filannoo geggeessuu akkasumas haleellaalee shororkeessummaa ittisuuf danqaa ta'ee jira. Wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohammad Hussein Roble hoogganaa dhaabati kaanagaa biyyattii aangoorraa kaasuudhaan qorannoo ajjeechaa ga'eessa umriin waggaa 24 kan Ekraan Taalii Farhan kan kutaa dhaaba sanaa damee nageenya marsariitiif hojjetu ilaalchisee ragaa qabatamaa dhiyeessuu dhaban ittiin jedhan. Dhaabiti kaanagaa Somaaliyaa torban darbe ajjeechaa Ekraaniif garee Alshabaabiin himate. Maatiif hoogganoonni garee mormituu ajjeechaa Ekraan ilaalchisuudhaan dhaabiti kaanagaa ofiisaa harka keessaa qabaa jechuun sabaa himaa irratti maxxansuun komee isaanii ibsanii jiran. Ibsa marsariitii Alshabaab irratti jimaata maxxanfameen dubbii himaan dhaabichaa waa'ee ajjeechaa sanaa quban qabu jedhee jira. Hoogganoonni garee mormituu Roobleen gaazexeessaa Aljaziiraa duraaniif michuu dhiyoo pirezidaantichaa hojiirra rarraasuu isaanii simatanii jiran. Hoogganoonni waraana biyyattii dhiyaa Afrikaa akka Giinii gumii biyyoolessaaf heera biyyattii diiguun aangoo qabatan mootummaa ce'umsaa qindeessuuf waadaa seenan. Labsiin wixata kaleessaa ka dhaga'ame innaa hoogganoonni waraanaaf aangoonni bulchiinsa pirezidaant Alfaa Kondee ka dilbata darbe to'annaa jala oolanii waliin geggeessametti ture. Koloneela waraanaa ka ta'an Maammadii Dumbuuyaa mootummaan tokkummaa biyyoolessaa ni uumama jechuudhaan waadaa seenaniiru. Dumbooyaan akka jedhanitti yeroon ce'umsaa dhufaa jiru mallattoo abdiif Giinii Sheehaaraa akkasumas araarri uummata biyyattii gidduutti kan itti bu'u ta'a jedhan. Koloneelichitti dabaluudhaan aangoota mootummaa irratti fuulleffatamuun hin jiraatu jedhaniiru. Sabaa himaa irratti suuraan argame pirezidaantiin Giinii Alfaa Kondee innaa koloneelli waraanaa Giinii televiziyoona biyyattii to'achuudhaan mootummaan diigameera jechuun labsan kutaa ittaanu keessa taa'anii turan. Miseensonni waraanaa boodarra ibsa baasaniin maanguddoon umrii waggaa 23 Kondeen miidhaan irra hin geenye doktora isaanii waliinis wal argaa jiran jedhan. Tokkummaan mootummootaa Faransaayif Ekowaas battala hidhaa Giinii keessatti raawwatame balaaleffataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan sa'aatilee hanga tokko dura hawaasi addunyaa cicha Talibaan namoonni kanneen waraqaa ragaa imalaaf barbaachisu qaban yoo Afgaanistaaniin dhiisanii ba'uu fedhan akka eeyyamuuf gale arguuf jira jedhaniiru. Bilinkan Qaataariin ennaa daawwatanitti akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen lammummaa biyya lamaa qaban dabalate kanneen ammayyuu Afgaanistaan keessa jiran 100 ta'uu jedhan. Ministiriin dhimma alaa kanneen kanaan kallattiin wal argaa jiraachuusaaf tokkoon isaaniif yoo isaan gamasii ba'uu barbaadan nama waliin hojjetu ramadeeraaf jedhee jira. Sa'aatilee 24 darban keessa Talibaan lammiiwwan Ameerikaa miseensa maatii 4 qaban nagaadhaan biyyattii keessaa akka ba'an waadaa seene ba'ee jira jedhan Bilinkan. Bilinkan uummanni Qaataar erga Taalibaan Afgaanistaan keessaa aangoo qabatee as lammiiwwan Ameerikaa heddumminaan gamasii akka ba'aniif qooda isaan qabaataniif galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Sagantaa gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kan waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti gaggeeffame irratti uummata godina Arsii lixaa keessatti sababa hanqina roobaatiin rakkoo beelaa keessa jiru gargaaru maallaqni gara doolaara Yuunaayitid Isteetsi 40,000 ta'u walitti qabamuun himamee jira. Kan sagantaa gumaacha maallaqaa kana qopheesse waldaa Sikoomandoo yoo ta'u akka dura taa'aan waldichaa obbo Jaatoo Aangoo Cabsii jedhanitti sagantaa gargaarsaa walitti qabuun kun waldaalee hawaasa Oromoo kabiroo wajjin waltumsuun fuulduratti itti fufuuf jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa kanarratti gabaasa qindeesse qaba. Godina Arsii lixaatti bonni dheerachuun midhaan yeroon osoo hin facaafamin waan hafeef daa'imman dabalatee namoonni hedduun rakkoo hanqina nyaataaf bishaaniif saaxilamanii jiru. Keessumattuu aanaaleen godina Arsii lixaa keessatti argaman kanneen akka aanaa Shaallaa, Siraaroo,
Shaashamannee, Arsii Nagallee fi Wandoo keessatti rakkoon hanqina nyaataa mudate hammaataa akka ta'e namoonni sirna galii walitti qabu waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti dilbata kaleessaa qophaa'e irratti dubbisni himaniiru. Dura ta'an waldaa Sikkoo Maandoo Minisootaa obbo Jaatoo Aangoo Cabsii akka himanitti rakkoo hanqina nyaataa mudatee uummata beelaaf saaxilee kana gargaaruuf waldaan isaanii waamicha taasiseen galiin namoota dhuunfaa fi qaamolee hawaasaa irraa walitti qabame hanga $40,000 ta'a.